fakkeenya fisanii beekum duniyaa yoo qabaate waan sana godha jettani. Even nama beekumsa qabutu daftaruma sanuu kan hojjete nama beekumsa qabu. Daftaruma sanuu kan hojjete nama beeku. Namni tokko fakkeenyaaf waa wayii jechuuf namni tokko beekumsa dhiyeessa, tokko maallaqa dhiyeessa, tokko humna dhiyeessa. Oh, sorry. Duniyaa caala eessaan sababa isin qabxii qabadhaa Yaasirii fi Muhammad illee hawaasni jalaa illee duniyaa caala sababiin tokko namichi tokko waa barachuudhaaf waan barsiisaa kafaluu qabaachuudha qaba. Waan irra baratu akkuma reef dubbanne san jenne gama amantaatitti illee gara beekumsaa qabadhee dhufaan. Gara duniyaa qabadhee dhufaan. Yoo duniyaa qabaate masjida ijaara. Yoo duniyaa qabaate abbaa ibsaaf isin rabbil bilanii moo lamanii ergaa isaa dabarsu isin galaami lolaan alatti ergaa dabarsuun ni danda'ama. Arrabaan alatti ergaa namaa dabarsuun ni danda'ama. Namallee fudhachiisuun ni danda'ama. Amma fakkeenyatti abbaa ibsaa beekumsa caala jeera. Sababbiin namichi yoo beekumsa qabaate duniyaa osoo bulfata. Anammoo duniyaa caala jeera. Maaf beekuufuu duniyaa isa barbaachisa. Dabtara osoo hin bitanne qalama osoo hin bitanne maal beekaayyuu jedheera. Qalama sanuu fi daftara sanuu beekatu qopheesseeraa jedhe. Anammoo isumaa sanuu naggaatee qopheesseera jechuuf. Dubbiin waliidhaadha. Daanyaan akka itti addaan baasuun beeku yoo Aljazeeraa waa wayillee baradheera gabiyya galee jaara. Shagari qabatu keessan cina moggomatti dhoksee kee dhoksaa waa qabatu jedhee rabbii ramadaanallee akkanatti qabadde dheeruma waan innis malatee fa'i dura bu'ee fa'i abbaa ibsaan jechuudha. Muhammad bin Aljazeeraa Arsenaalii fi Manchesterin deeggaruu keessatti qooda fudhate. Yoo Arsenaalillee olaantummaallee galmeessite inni tapha qabate sana irratti cichaa dorgommii san keessatti qooda fudhatee waan barate. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Nagaa akkam bakka abbaa ibsaa bu'uufi waan isa jijjiiraa fidee bara. Kumsiisaa Ramoo namticha beekumsa qabuufu namticha qabeenya qabu kana bicha adda nu baasa. Amma yoo isin deemaa deemtanii beekumsa qabeenya. Hin dokumenteerti. Amma duuban nan deebisi. La duuban deebisu miti. Amma beekumsaaf qabeenya malee jira. Ustaaza mata duree irraa dhufaafte. Ila beekumsaa fi qabeenyarra jirra malee namoota hin tunnu. Amma isin tutuqe ka ati waan qabdu beekaadha dhadhee teetii bicha fayyadamta waan jettaniif anatti dhufte waan ta'eef amma bar asitti illee waan san hojjete argatta shaksiyatti yoo deebine shaksiyyaa fi beekumsa deemaa jiran harkaa yoo amma dhuunfaatti deebine isatu wal malee hin deemu kaa wal malee hin deemu bareedaa kiyya. Akkitti wal malee hin deemu deebii keessa ilaasitaasa. Beekumsi karamaan qalbii waliin barakadhuun hojii waliin. Beekumsi abbaa waliin malee ufitti beekumsa hin jedhamu. Hin jedhamu. Beekumsi bar koofiyaa sammuuti bar. Nama bar asii ol morma hin qabne irra beekumsi taa'u sun nama du'e bar. Kanaafuu namtichi qabeenya baadhatee taa'u kun. Kanaaf barbeetta wala ahyaa wala namwaatiin akkasii fassaranii warra udumaana kana beekee namni kana hin jiru silaa waraanaan lafarraa dhuwaadha ajjeesheen kenna dur. Anamma waan jedhe beekumsi akka itti caale akkuma amma sadaqaa namtichaa kanattu namtichi waa kennate. Namticha kaan irraa osoo bu'aan takka irraa hir'atiin isaaf kennaman jennere. Beekumsa kanarraa waan kanaa beeke namtichi. Beekumsarraa bu'aan waan namni sadaqate argatu beeke waan ta'eef beekumsatu kana fide qabeenyi isaa kana hin finne. Aga ammaa madda duubaa irra jirta bar mormiin sadarkaadhaan jijjiiramuu qaba malee anamma sadarkaa sadi deemee tokkotti mana jirtan isiniif abbaan ibsaallee tokkotti awwaalaa sanii ni miti.
أنا ما كجت تجرو إلى مد بكم سا لغاد جارو نمشي بكم سنقبا برين كم بكم ما كان قاعد دمني براتين نقولوا أجراس وأنا أجيبودا نام سيسا فيدي هذا ما سمعتين marre amma haga amma eega bootanii beekumsi sammuu keessa yeroo maraa daa'ima waan ta'eef yeroo maraa dhaabbataa waan ta'eef qabeenyi bara tokkoon badaa fakkeenya baay'een nafoo jira isatti osoo hin dhufin beekumsi yoomuu nama keessaan badu namtichi gaafa beeke beekaadhaa beekumsi hin badu namichi waliin bada malee. Duniyaa machaala ammas maaf jedhe beekumsa mataa keessa akka qabu danda'u qabeenya kana waan ta'eef ammas inni lammaffaadha masjida ijaara namni duniyaa qabu. مسجد إجاري صدقت من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة جد أجتك جد نمني الدنيا كفو حجي لك أيوة هي سجل حجي لك وليس في النيون أيوة سلام الدنيا كفو ما أعرف يكون سجل على أستاذ ميت نعم تيجي مسجد إيجار إلى بجرة أكملت كتابا سننني قراني بيه النذر ما المانية ساتكا كتاب وهم بتنون قبل راجل قرآن تقطي نما كنا لما نرانا أسباب دانياتي محمد أكاسباب ديجا كيس اللي نرانا بكمرتك اللي تقول أنكارا لوكي كوري جري جنان دي سنان جتني سني جري حبيبي لا إرجع دبر سبتة وتنا بربادة تنام أما بك بكمسي مجد سيسين مجد سيسو تكتي كوفي سنيهما الجزيرة بكم سببا أبو ياسر في عبدين دنيا كبر هاجنو تمام رقام بولي نمو عبد الملك مال كبسا في يعني عبد الملك طيارة سانتو وفار جري لمان حجي ديمار هاجنو ودوما حجي ديمار شوبيريتش كرام بوكو كي نفتي مرتيني جلاسات تيجي شوبيريتش موجي كي جمال جاتا السلام عليكم سنو طيارة كي كرت دعوة أنا متجي بوكو كي جدا اسمي قلام نبي تجي ديمار دفتر ديمار أبان كبير نهجي ديمار ليه كان اللي الجزيرة والبلد يعني هجي ديمار أمني قوة نكسين جرا أمتا كان اللي نمتنوك بما كان اللي ميشا كان اللي كان بسو دندو دنيا مو بيكا نسعات جريتي بيكا أستاذ كبير سلامي يوسو كبير كبار بكم سما كمان ما يتوفي أبامتي وفي بيكا يوم سن شكر الله وفي الدنيا فكونيا لينا كان كرابر والناس مورسني كبافول برمودي مورسني فكاتا برضو تودا دريتي نرغتا كونيا ري فرنا كرغليت أستاذي كنافو دنيا بكم ستكالا جتو بربادي نامي سيوان تازبتني نتي ما جتو بربادان أستاذ سمبرا باوتي سمبرا باجي ديبي أبدي باي تسني زحمة تنقرني سين كبتريتن وايد دور وندي يرو باي من كيسان تروف مارسيتني شيخ ريار كينجا والله أبا كينجا إسني برسيسا من تاكو بسون تاني وانتي إسن الراشي كودي كان أدقود وانغا توكو نموتا عملو مسانيتي توكو فاك أبجو عملو مسانيتي نتبرسيسو ديمو إسا دورييس إسا غاريس إسا جرجراس إسا سوتا جداس مرا ساتو جدودا كالتي اتيم فراتني برسيسو دندسان عمل لكوني نمنو وان سلبت ترغتو متي كوني دوغا ربي ملا عجائبات تكنيك عجائبات ربي عمل لسر را برسيسو اللهم آمين يا دلوتا أما جيكو فنججو سمو ساكنا كالتي اتي واسينو دندو يودر بوادو بچا ترري برسيسان توكو براتوتا جاتما يودر توكو كيساتي غراتو كيساتي برسيسا جراتا جدي إني توكو ويتمني دايركتي برسيسو برسيسا سنة را فهما إني غريني مو غويا لما فبرسيسا سوان كالي جدي سنة والچنا كبه فهما غريني مو كرس غرو في دنان سغنتاتي توريالي اي غلغل درين سغنتا برا إتا خلقه يروسان غرو في دندا سني غلي أمر ونموتني وابيكم سكنتين فراتشو دندان كان تكنيكا غرغرا فيدمو يجون
Kuni xabi'a jabaadha jechuudha. Kuni teeknika ulfaataadha. Waan ta'eef wantoota akkanaa kanallee xiqqeessanii ilaalina. Waa'iduma Qur'aanaa daawwaa kana fatwaa kana qofa osoo hin taane yeroon kana jedhu san barsiisina jechuu osoo hin taane karaa akkanaatiin immoo namni akkamitti waa fahamuu akka danda'amu. Anamma dhuunfaa kiyya waa hedduu badheen jira waan kanarraa jechuudha. Kanaafuu akkasitti wal barsiisuun kun waan gaariidha jechuudha. Bareedina jechuudha. Achumaan mee caalmaa duniyaa. Anuun ajaa'ibnaa waraabe. Komsaa kan wal dura deeme kanarraallee waa ibsee. Waan gaariidha waan gaariidha. Waan baay'ee wanti nu badhee jedhee beekumsi kun dhugaadha. Bakkeewwan hanga tokkotti tajaajiluu danda'a. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan tokko waan hin taajjabetu jira. Biyya Arabaa waggaa 7 waan akkasiin jiraadhe biyya Dubaayii kana waa hedduun taajjabe. Faranjiin kun jechuudha sigaaraa kana yeroo sagal gutaa godhaa darbaa yoo didee jedhe khamrii kanatti dhugaa akka xiqqoo sammuu isaanii kanatti ni ta'u itti godhaa cinqamanii of cinqanii waa meeqa dubbisanii konkolaataa qaalii xiyyaara qaalii isaan hojjetanii. Arabni abbootii raasii kana sarbaa jala kaa'atee shiishaa isaasii of cinaa kaa'atee bokkaa kanatti bala ofirraa godhaa dijaaja isaa kana fidee aga jechuudha nyaanni kun cinaa jaamtee kufuu dadhabee dhaabatuu dadhabee jechuudha sinii galee kuufee dadhabee ammuma onlaayinii galee talabata beekte konkolaataa faranjiin of luqqiftee ijji kun gurraacha'ee jechuudha aarri sigaaraa fuula gurraachise kana jechuudha sinii galee nama fakkaattu maraatti jechuudha waan sana kalaquudhaaf sammuu dhiphiftee. Arabni garuu zanaa jedhee ofirraa biroo bitii dhimma jajjata. Osoo siin keessatti taa'in konkolaataa daayirektii biyya siin jirtutti bidaaf biyya inni jirtutti bidaaf jechuudha sinii galee. Haya erga addunyaan kun jireenya badhaadhee taatee jettee maaltu nama dhabaasee waan jedhanuudha. Beekumsi hin tajaajila garuu beekumsi yoo dinagdeen hin dabaalamne akka beektanii nama alangee qabatee ka'ee farda of cinaan qabne dhiikkaan qabu jechuudha. Alangee saniin of reebamu maal godha. Beekumsichi yoo wa irra ooluu hin dandeenye gatii dhaba jechuudha. Sinii galee fakkeenya biyya keenyaa fudhachuu dandeenya. Beekaa hedduutu jira. Garuu beekaan mana keessa taa'ee wallaalaa isa fakkeessuuf isa teeknika beekutu jireenya isaa gaggeeffata jechuudha. Rabbi warra akkasiis nu godhini. Waa hedduu namoonni kanarraa fahamuu danda'u. San jechuu barbaadeeti jazaakallaa. Anillee si gargaara tanarratti. Tanarratti anuu si gargaara. Anuu beekumsaan qabaa yoom dhabee miti asii dhufee distii Arabaa dhiqaa miti. Ustaazni keenya daanyaan lammaffaadhaa waan jettame. Namni haasawa namarra beeku hayyuun tokko yoo ka'ee nama dura dubbate haasawa nama duraa fixa. Baaba ganna deebisa. Yoo nama duwwa dubbate immoo haasawa turte kanaa'u si jalaa balleessa. Namni hayyuun namni waa beeku tokko qaroon tokko yoo ati dubbattee kaate si dhufee si duuba haasawa ati naa namnetti itti lappaatee haasawaa kana si duuba balleessa. Yoo si dura haasawee yoo waan itti haasawattu si wallaalchisa. Muhammad Aljazeera waa hedduu akkuma ati waan san beekumsa irratti waa kennuu kennitee sanirraa waa hedduu hubannee nama waa hubatuuf nama qalbeeffatuuf beeku yaada guddaa qaba. Muhammad Aljazeera kanarrattis waa'ee qabeenya irrattis waan san kaasee jira. Garuu dhugaadha beekumsi bakka itti hedduu fayyadus qaba bakka itti fayyadamuu qaba. Amma akkuma Muhammad Aljazeera kaasetti biyya teenya keessatti immoo dhiyootan hunda yoo waa laallu ijoollee xiqqeenya waamee qabaa kalaqtu jira. Ijoollee san yoo silaa qabeenya jiraatee waa irratti hojjetanii. Amma biyyoota adda addaa keessatti dhaloota akkasiitiin silaa waa jiraate addunyaan silaa hedduudha dagaagdi jechuudha. Silaa amma ijoollee dhiyootan xayyaara hojjetu taraadaatara waan adda addaa hojjetu garre TVdhaani. Kanaafuu qabeenyi kuni dabreetis bakkatti beekumsa kana ol qabee dagaagsee sochoosee oofuu qaba. Jarri gaalachuutu wal madaalaa deema. Kanaafuu beekumsa garuu haruma beekumsaatti irra ziyaaddii jenna. Waan gaariidha nama waa baratuuf wanni ati akka diraamaatti jechuudha jettee haafte tuni jalqaba namni hundinuu gizee yaadu dhiiroo maali jechuudha booda dhuftee garuu boodarra gizee dhuftee waan kana addaan nu keeysu hedduudha irraa waan waa baranne barumsa guddaadha. Warri dhageeffataa jiru warri gazeexii keessa jirus nu hundinuu asirraa waa hedduudha baratama. Muhammad Aljazeera jee barsiisee abbaabaan keenya dhugaadha. Amma fakkeenyaaf sheekotii takka bakka artistoota seentee waa itti himtee ta'anii qalbii takkaan dhageeffatan hin jirtu sheeriyaa malee. Bakka ijoollee adda addaa deemee daawaa suutuma seenee kanaas akkaataa kanaatiin namu
bifa itti deemuun bara fakkeenyaaf